seerri qalabati kana har'a kaasee jechuudha. Ati kan kakuudha jechuudha. Kan koodha sina qadheera milikkita sitti kaawwadheera ammaan booda eenyuun tokko si ilaaluu hin danda'u jedhanii yeroo isaan fuula Waaqayyoo fuula waldaa kiristaanaa yookiin fuula saba Waaqayyooti itti waliin kakuu galaniidha jechuudha. Yeroo kana kallattiinumaan isaantu qalabatii kana qubatti wal kaa'a. Eshi, amma buleessi keenya boonsaanii ila har'aa kaasee ati kan kooti eenyuyyuu gara kee ilaaluu hin danda'u milikkiti kakuwwan koo ta'uu keetii kana jedheetu quba ishee ol qabee yeroo inni itti namoota duratti qalabatii itti kaa'uudha sagalee isaa dhageessiseetu itti himaa jechuudha. Sagalee isaa dhageessee elaa kun kakuu ani ittiin waadaa si gashadheedha kakuu hin shaaramneedha. Har'a kaasee ati kan kooti jedheetu harka ishee ol qabee egaa kaataa itti isatti dhaga'ametti quba ishee dhungachuudhaan yoon jilbeenfata illee jilbeenfachuudhaan aadaan ittiin gaggeeffamu iddoo adda addaa jilbeenfatee quba ishee kana qabee qalabata kana eega kakuutti kaa'ee booda harka ishee dhungateetu ol qabee agarsiisaa jechuudha. Ani har'a kaasee kakuu si godhadhee kunoo daadhimmadhee beellaa naannoo si godheera jechuudha. Eshi, koi tirees waan jennu naajin jetta. Waan naajin jetta. Ani har'a kaasee haadha manaa koo seeraa si godhadhee kakuu gaafa si galfadhu milikkita kakuu si galfachuu kooti qalabatii kanaa sitti kaawwadheera. Kuni saba Waaqayyoof Waaqayyo duratti ragaadha. Amma immoo buleettiin keenya boonsituuni seenisituuni akkasuma dhiifama yeroo isheenitti har'aa kaasee jettee dubbatuudha na duukaa jettu xinnoo galuu fi dhiisuu danda'a waan ta'eef harkasaa qabiitii harkasaa hin qabu gaala amma laala waan tokko ittiin jiru kana booda waa irratti agartu jechuudha. Kan isin kana booda irratti agartan kan seenisituu jechuudha. Kanaaf ammalaa waan jiru ilaala kan biraan qabu kana booda kakuu yookiis mallattoo naan godhadhaa isa booda natti hin bu'inaa jechuusaadha. Kanaaf harka ol qabee isinitti agarsiise haa ta'u buleettiin keenya harkasaa qabi itti godhi. Har'aa kaasee boonsaa abbaa manaa koo si godhadhee kakuu kana harka keetti kaawwadheera. Har'aan booda ati kan kooti milikkita kan koo ta'uu kee saba Waaqayyoof Waaqayyo duratti waadaa sitti kenneera. Harka isa itti buusaa Waaqayyoo galateeffadhaa. Eshi amma yeroo kana immoo yeroo isaan itti kakuu galaniidha. Boonsaa sindaa badde qabama. Boonsaan ani boonsaan guyyaa irraa jalqabee boleettii koo seenessituu haadha manaa koo si godhadhee ergan si fudhadhee rakkatte jedhee dhukkubsatte jedhee haala ta'uun gassinniisu kunis kakuudha karaa hundumaan waan hundumaa keessa si gargaaruudhaan si bukkee dhaabbachuudhaan hamma dhumaatti akka hin dhaabbadhu
dhaabadhu akka walii wajjin jiraannu fuula Waaqayyoo Sigalera. Questo ti usava Anis Bonsa Harrakase Abba Manako Sera Sigodade Wada Sigaler Harrakase Dokuba Keset Rakina Keset Halakam Kesatu Akan Sinimne Wada Sigalera Wada Sigalukos Kuya Ramir Kanesera Harkesa Tibusa Wakayo San Eshi Hundumti keenya gara isaaniitti qabnee isaan eebbifna. Yaa Waaqayyo Abbaa keenya guddaa si galateeffanna, guddaa sitti gammanna, guddaa goonee si eebbifna. Maqaa Gooftaa Yesuusii galanni ulfinni siif haa ta'u. Kunoo obboloonni koo si amanatanii sirratti of gatanii amma immoo dura keetti waadaa galaniiru. Guyyaa irraa jalqabee maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin harki gargaarsa kee isaan duukaa haa ta'u. Gaa'ela kan hundeesse si, gaa'ela kan dhaabe si. Yaa Waaqayyo gaa'ela kan ammoo yoo eeguudhaa baatte akkasumaan namni dhamaa guyyaa irraa jalqabnee harka keetti laanneerra maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gaa'elli kun siin kan eegame haa ta'u. Elaa yaa Waaqayyo akkaataa kanaan walitti fiduu kee argee dhaabee hammeenyaan dhukkubaan rakkina adda addaan lola adda addaan wanti biyya lafaatti darbatu har'aa kaafnee irraa hiineerraa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Jireenya isaaniirraa hojii isaaniirraa yaa Waaqayyo Gooftaa macaa wal taanee hiineerraa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan hidhame haa ta'u. Egaa otuma si eebbisu immoo si eebbisa jedhamee caafamee jira. Yaa Waaqayyo guyyaa irraa kaasee maqaa Gooftaa Yesuusiin eebba lafarraatiin eebba waaqarraatiin kan eebbifaman haa ta'an. Ilaa yaa Waaqayyo jireenyi isaanii hundinuu ba'uun isaanii galuun isaanii hundinuu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin siin kan eebbifame haa ta'u. Waajjirri isaan keessaa hojjetan bakki isaan jiraatan hundinuu ayyaana keetiin kan golgame haa ta'u. Yeroo kanaa kaasee yaa Waaqayyo ija lafa keenan eebbisa, ija garaa keenan eebbisa, horii kee keenan eebbisa, gabbaateen eebbifamta, ol galteen eebbifamta kan jedhu sagalee keeti. Obboloonni kun yaa Waaqayyo Gooftaa gabba'uutti ol galuutti maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin eebba lafarraa eebba waaqarraa kan eebbaman haa ta'an. Akkuma immoo yaa Waaqayyo kunoo si keessatti walitti dhufan hammanumaatti akka isaan mana kee keessa jiraatan hammanumaatti tokkummaa isaanii jabeeffatanii jibba isaaniitiin dura kee akka isaan turan maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ayyaana keetiin isaan eeguun jaalala kee haa ta'u. Ulaa ayyaana kee isaan irratti banuun jaalala kee haa ta'u. Ammayyuu warra yaa Waaqayyo waan hundumaa kee darbanii dhufaatii kee eeggatanii gaafa deebitee mul'attu hirmaattummaa addii kee dhaabtuu mootummaa keessa waaqarraa ta'an isaan gochuun jaalala kee haa ta'u. Akkasuma maatiin isaanii yaa Waaqayyo maatiin obboleessa koo maatiin obboleettii koo yaa Waaqayyo Gooftaa kunoo akkaataa kanaan har'a gammadaniiru gammachuun isaanii kun hamma dhumaatti kan itti isaanii bubee haa ta'u. Yaa Waaqayyo karaa hundumaa akka isaan eebbifaman karaa hundumaa isaan eeguun jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaan gootaa galan ulfinni siif haa ta'u. Sagantaa irratti ulfinni kee haa mul'atu maqaa Kiristoos Yesuusiin Ameen. Galateeffannoo Waaqayyoon harka keenya walitti buusnee amma boonsaan seenessa iddoo silaatuun taane gara mirga isaa keewwataa warri miinzonis bakka keessan wal jijjiiraa isiniin jenna. Warri dhiiraa gadi bu'aatii isaaniin dabarsaa. Dargaggoo boonsaa muluu fi akkasumas durbee seenessituu abarraa sa'aatii kanaa jalqabanii
abbaa manaatiif haadha manaa ta'aniiru. Galateeffannoo argachuuf walitti buusnee kanatti fufee keeroogiraafii gabaabaatu qophaa'ee jira. Gareen keeroogiraafii kana qopheessan ariitiidhaan gara waltajjiitti akkas dhuftan kabajaan isin affeerra.